Gammadaa martinuu gooftaan du'aa ka'ee faarfadhaa ililchaa isinis isinis. Gammadaa martinuu gooftaan du'aa ka'ee faarfadhaa ililchaa isinis isinis. Gammadaa martinuu gooftaan du'aa ka'ee faarfadhaa ililchaa isinis isinis. Seexana hidhee kana booda nageenyi akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya maatii gamtaa tiyuub kan taatan hundi keessan kun qophii addaa ayyaana du'aa ka'umsaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuun guyyaa har'aa kan isiniif qopheessineedha. Ani qopheessummaan kanan isin wajjin turu Mulgeetaa Tasfaan jedhama. Keessummoonni keenyas gidduu keenyatti argamanii jiru. Kallattumaan gara sagantaa keenyatti dabarraa. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa irratti kan nuti qabannee dhiyaanne tokkoffaa irratti egaa akkuma beekamu biyya keenya keessatti ayyaana hiikaa jedhameeti kan inni beekamu. Ayyaana hiikaa jechuun yookaan hiikaa kana kan inni argate akkamitti uummata biratti akkamitti barameeti ayyaana hiikaa kan jedhame maal inni kan hiikamu kan jedhuu fi du'aa ka'umsa hiikuma du'aa ka'umsaa mooyyuu jalqaba kan argate ayyaanni kuni yoomirraa akka ta'e gara keessummoota keenya qabadhee jiruttan isin dabarsaa. Isaanis maqaa isaanirraa jalqabuudhaan ajandaa isa tokkoffaa yookaan marii keenya gaafii isa tokkoffaa kanatti ibsa nuu kennuuti. Amma kallattumaan gara keessummaa keenya jalqabaattan isin dabarsa. Tole galatomaa jecha akkam jirtu uummanni kiristiyaanaa fi uummanni addunyaarra jirtan hundumtuu jecha maqaan koo Mokonnin Yaadataa Shaggeen jedhama. Egaa ayyaana du'aa ka'uu yookaan immoo ayyaanni hiikaa maal jechuudha kan jedhuutiif du'aa ka'uu jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti dhufee dhalatee biyya lafaa kana barsiisee gaafa guyyaa jimaataa fannoorra oolee du'ee awwaalame gaafa sanbataa yookaan immoo gaafa guyyaa sadaffaa du'aa ka'ee duukaa bu'oota isaatti mul'achuu akkasumas immoo gaafa guyyaa 40ffaa gara samiitti ol bahuusaa kan ibsu ayyaana du'aa ka'uu jedhama. Kunis uummata kiristiyaanaa biratti bifa ho'aa fi ayyaana guddaa ayyaanota gurguddoo kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos salgan keessaa inni kun ayyaanni du'aa ka'uu kun isa guddaa fi isa tokkodha. Akkasumas immoo uummata keenya biratti ayyaanni kun ayyaana hiikaa jedhameetu beekama. Ayyaana hiikaa jechuun tsoomiin qabamee torbee 8 yookaan immoo guyyoota 55 tsoomamaa kan ture yoo ta'u gaafa guyyaa du'aa ka'uu yookaan immoo